Dooktor Asliin erga harmeen isaa duutee firoottan hiriyoottan maatiiwwan isa wajjiin gadda isaa gadda keenya jechuudhaan harmeen Asliidhaa harmee keenya jechuudhaani gadda isa wajjiin dabarsaa turee fi gadda isaa irraa qoodamaa turee fi galateeffachuudhaan ammas kaayyoo fi karoora haadha isaa kan utuu jirtu dhaqqabbii dhabe. Gara ganda akiraa yoo isiin deemtes caarraa haadha kan koo qarqaaruudhaan ni qaba jechuudhaan barreeffama gabaabduu takka poostii godhee jira. Baay'ee onnee nama cabsaa wallaahi hedduu takka namatti hin dhaga'ama. Rabbiin warra haadha ofii utuu jiru kaddamatee waan isiin barbaaddu hunda galmaan gahuuf hunduma keenya rabbi nu haa taasisu. Warra ammoo yoo haadha dhabe abdii kutatee bakka dhaabbate hafu utuu hin taane haadha isaa bakka jirtutti waan isarraa barbaachisu nama godhuuf rabbi nu haa taasisu hunduma keenya. Dooktor Asliin dhugumatti dooktora nama onnee guutuu nama haadha ofii hammaa ol jaalatudha. Namni akkanaa yeroo har'aa baay'ee xiqqaadha. Baay'isee hin argamu namni haadha ofiitii akkanatti yaadu. Namni haadha ofiitii lubbuu fi oduu danda'e kennuudhaaf deemu. Harmeen koo jumaa isa jalqabaa ganda akiratti har'a tokko jettee eegalte. Yaa Rabbi ati quubsuma ishee caffee jaannataa naaf godhi. Yaa Allah jedhee onneedhaan haadha isaatiif yeroo jalqabaa jumaa jalqabaa ganda akiratti ambihootaa fi saalihoota wajjiin kan firoottan tokko nama bira hin jirre kan ilmoon nama bira hin dhaabbanne kan ollaan nama bira hin dhaabbanne kan dalagaan abbichaa qofti isa bira dhaabbatu yeroo jalqabaa jumaa jalqabaa irratti akka jettee ganda akiratti dabarsutti jirti harmeen isaa. Rabbiin quubsuma harmee keenyaa jaannatul firdoos ollaa nabi Muhammad rabbi isii nu haa qubachiisu burqaa laga jaannataa rabbi nuuf haa obaasu jechaati du'aayii hin dagatinaa ka jedhu haadha isaatiif du'aayii ammaas isinitti deeffatee jira. Akkuma gaafa jirtu du'aayii isiidhaaf kadhachaa turtanii fuula rabbiititti illee anis harmee koo hin dagadhu isinis na jalaa hin dagatinaa ka jedhu ilmi namaa wanti dhala hawwuuf kanaaf jechuudha. Yoomiyyuu taanaan ati gaafa darbite ilma yookaan ilmoo gaafa of duraa of duubaa qabaattee of duubarte ambiftee deemte isitu rahmata magfiraa rabbii kan keessiif kadhata ati hin dagatamtu nama guyyaa guyyaadhaan si yaadatuu fi zikrii sirraa godhu zakaa yookaan sadaqaa sirraa baasu qabda waan ta'eefuu ilmoon bu'uura jireenya ilma namaa fi barbaachisaa akka taate asirraa hubata namni hedduun warroonni ilmoo argachuu hin feene ammaas heerumtanii fuutanii daftanii zarii yookaan ilmoo godhachuu hin feene asirraa fakkeenya godha. Duniyaan gabaabduudha. Ilmoon keessan aga lubbuun jiru gaarii haadha isaatiif abbaa isaatiif yaada isa hin dagatu du'aayiidhaan illee jechuudha. Ollaan firri si dagata qabeenyi kee yaa'ee dafee dhumata. Wanni sin daganne tokko yoo jiraate ilmoo kan kee duwwaadhaa yeroo hundaayyuu jechuudha. Fakkeenya Aslii godhadhaati. Haadha isaa guyyaa guyyaadhaan daqiiqaaf sekendiidhaan isii yaadachuudhaan isiis hin dagadhu jechuudhaan yaada isaa ibsatee jira. Yaadni isaa akka armaan gadii kanatti itti fuufa. Hiriyoonni koo erga gaafa harmeen koo dhukkubsatteeti na waliin dhaabbachaa turtanii fi hamma isheen gara ganda akiraa deemte warri biyyaa harmee koo geggeessuudhaan warri biyya kanaa jirtan mana koo dhuftanii na sabbarsiisuudhaan warri fageenyi isin daangesse karaa garagaraatiin harmee kootii araarama kadhachaa anaa fi maatii keenya guutuu jajjabeessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa jechuudhaan ammaas gadda isaa irratti galata uummata Oromoo hiriyoottan firoottan isaa kan isa wajjin dhaabbateef galchee jira jechuudha. Inshaallah ammaas immootuanii fi isinillee hamma humna keenyaa harmee koo hambisuudhaaf waan dandeenyu hundumaa goonee turre garuu kan anaa fi isin jenne osoo hin taane kan rabbii ishee filatetu ta'ee itti sabbaruu malee homaa gochuu hin danda'u jedhe ammaas asitti rabbiin isa haa sabbarsiisu. Ilmi namaa biyyeerra dhalatee biyyatti deebi'uun waan hin oollellee dirqama keenyallee kun beekaati. Bu'a keenyaa fi dhuma keenya du'a keenya rabbi nu haa bareechu jechaa waan gaarii hojjechuu waan gaarii dubbachuu nama lubbuun jiru sadaqachuun jechii fi
gochi bareedduun sadaqaadha. Haadha keessaniifis ta'e ollaa keessaniifis ta'e ilma namaa kamiifuu taanaan hamma jirtan haadha keessan ittiin qoosina. Waan dandeessan godhaa fi kadha dhabdan immoo rabbii keessan kadhadhaa fi maa gaafa isii dhabdan ittiin gaabbitan waan ta'eef utuu qabdan ittiin dabne ka qabdaniin gootanii fi ka dhabdan rabbii keessan kadhattaniif waan ta'eef gaafa haadha keessan dhabdan waan dandeessan gootanii fi wanti takka wanti isin seenessu tokko hin jiru hamma lubbuun jirtan haadha keessan yaadachaa du'aayii isiif kadhachaa irraa sadaqachaa humni yoo isin dandeessise masgiida maqaa isaaniitiin ijaaruudhaan madrasaalee hedduu maqaa isaaniitiin banuu yookaan gargaaruudhaan haadha keessanii ammas fuula rabbiitti illee oolmaa guddaa ooluudhaaf haga lubbuun jirtan caarraa ni qabdan. Okay. Kana booda immoo akkuma gaafa isheen lubbuun jirtu hamma humna kiyyaa gargaaraa ture ammallee hamma lubbuun addunyaa tana irra jiru akka sadarkaa ishee jannata keessatti akka ol naa fuudhamu waan danda'uun rakkataa Oromoo bira dhaabbachuu fi masjiida maqaa isheetiin ijaaruu nan yaala. Rabbi na haa gargaaru. Kun waadaadha isinii fi du'aa isinis du'aayii na jalaa hin dagatinaa jedhee du'aayii ammas irra deebuudhaan isinitti deeffatee jira. Harmee ufiitiif jecha ilaa ammatti fuula rabbii isii jirsutti illee yaadaa jira. Dhugaa dubbachuuf rabbiin nullee akka isaa haa taasisu. Hunduma haadhaallee ilma akkanaa haa kennuun jedhan. Allahu akbar. Rabbi isa haa dandeessisu. Yaada muraada isaallee haa guutuuf jedhee ani du'aayii hin godhaa. Maqaa harmee isaatiin masgiida ijaaruudhaaf ofiif jecha ofiifi rabbi isaa jidduutti waadaa seenee jira. Nama waadaa kana guutu rabbi isa haa taasisu. Kaayyoo isaa dhaba malee jireenya isaa hir'ifatee jiraata malee bakka hawwe san gahuu dhaba malee doktor Asliin dhugaa dubbachuudhaaf masgiida kanallee haadhaaf nan ijaaraa ni godhalle jechuudha. Rakkataa Oromoo bira dhaabbachuudhaan durallee yoo taate duubatti irraa hin deebine bakkoota rakkataan hedduun jirutti deeggarsi gargaarsi jirutti bakki doktor Asliin keessaa hafe tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Bakkuma hundatti namni ol ka'ee jalqaba xiqqaattee guddattee waan niyyatee fi waan qabu sodaa tokko malee saalfii qaanyii tokko malee xiqqoodha jedhee utuu hin tuffatin namni kennachaa ture fi kennachaa jirullee yeroo hundaayyuu isa dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kun hojjetaa mootummaatii miti. Jiruu baqaa keessa jiraata. Biyya guddatti keessa hin jiru. Hojii hin qabu. Akkasumattuu wanta tokko ofiif utuu hin yaadin utuu saba isaatiin yaadu kan haadha isaa irraa gargaarsa haadha isaa irraa hafteen utuu jireenya haadha isaatiif yaadu haadha isaa jiraachifachuuf fiduu yaadu akkasuma waan kanarraa haftee rakkataa Oromoo hunda bakka argetti bira dhaabbata. Hiriyyaa isaa hunda bakka argetti utuu irraa hin qusatin isaan gammachiisuudhaan isaan bashannansiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So amma immoo waan kana caalaa daraan itti fuufu natti fakkaata. Rabbi umrii isaa dheeressee isallee bakka yaadeen isa haa ga'u. Haadha isaallee rabbiin jannataan haa gammachiisu. Hunduma isaatu hunduma ilma namaatu nama isa fakkeenya godhatu rabbi nu haa taasisu. Seenaa dalaguudhaaf taa'a inni akkuma dura seenaa dalagee mana jireenyaa haadha isaa kan aakiraa bareechee fi mana jireenya haadha isaa soorii kan duniyaadhaa akkasittiin bareechee fi riskiin haadha sanii waan keessa hin jirreef jecha haati suni hanqattee biraa lixxee jirti. Hamma rabbi keessa jiraatta jedhe keessa jiraattee hamma rabbi keessa hin jiraattu manni kun keetii miti jedhetti biraa deemtee jirti. Hundi keenyaayyuu akkasuma nama meeqatu mana duniyaa ijaarachuudhaaf haadha isaa utuu hin yaadatin utuu haati isaa itti boottu utuu haati keenya nutti boottu waan saamunaan bitattu waan bunaan bitattu waan uffata ofiitiin jijjiirattu haati keenya kan qabne haati keenya kan miila qullaa deemtu jira kan qaama qullaa deemtu jira kan daaraa gubbaa lafa gogaa ooltee raftee bultutu jira kan garaa ofii beela teessu meeqa kam jechuudha. Wanti addunyaan kun dhossitee jirtu meeqa kam jechuudha. Miidiyaa irratti yoo baane maleeyikaa fakkaanna haadha keenya biratti ammoo seeyxana taanee kan jiraachaa jirru meeqa jechuudha. Namni utuu haati isaa sagalee dhagahuudhaaf dheebottu utuu guyyaa irraa boottu bilbiluma isaa qofa sagalee dhagahuudhaaf meeqatu haadha ofiitti bilbiluu didee dhalaa meeqa utuu asirratti janajjanu yookaan bilbilaan mallaqa isaa utuu dhalaa meeqatti fixu oola warri dhiiraa. Warri shamaraallee akkasuma jechuudha. Utuu dhiira sa'aa 24 tahaasofsiiftu utuu ooltu haati isii sagalee isii dhagahuudhaaf dheebottee waggaa meeqatti isii dhabde meeqa jechuudha. Garuu kuni hunduu gaafa haadha isaanii dhaban yookaan haadha keenya dhabnee nu seenessaa jechuudha. Uduu jirtu haadha keessanii ijibbaata gahaa waan qabduun jechuudha. Ka dhabde itti dhiisa sinseenessu gaafa dhabde waan ta'eefu maaliidhaafu
haga jirtus gargaartee du'aa isii fudhachuu dandeessa. Namni du'aa haadha qabu eessattuu taanaan hin kufu. Dhugaa dubbachuudhaaf Dooktor Asilii wanti jaalala uummataa akkanatti isaa kenne hojii akkuma hin qabnetti waan jiraatuun hin dhabu. Rabbiin dandeessii addaa isaa kenne kuni du'aa haadhaati. Jaalala uummataa rabbi isaaf kenne kuni du'aa haadhaati. Kana waan ta'eef fakkeenya warrummaan biyya bulchaaru jaalala Asiliin qabuu fi dandeessiif beekamtii Asiliin qabuu fi utuu uummata fuuldura dhaabbate waan Asiliin gochuu danda'u mootummaan biyya bulchuuyyuu gochuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Asiliin jabaa namaati dhugumatti. Rabbi umrii isaa ilmoo fi ilmaan isaa irratti isa haa dheeressu. Nama haadha ofiitiillee seenaa dalagu seenaa hojjetu rabbi isa haa taasisu. Nama uummata haadha dagateefillee fakkeenya ta'u immoo rabbi isa haa taasisu. Fakkeenya guddaan nuuf ta'ee jira ammaayyuu. Warroonni haadha uduu qabeenya qabu dagate meeqatu har'a Asilii fakkeenya godhate haadha isaa kan yaadataa jiru, haadha isaa kan bilbilee nagaa gaafachaa jiru, kan horsee haadha jireenya haadha isaa jijjiiruudhaaf deemaa jiru meeqaa jechuudha. Namni tokko madaa tokko laalee miidhaa haadha isaa irraan ga'e itti mul'atee duubatti deebi'ee herreegee dogongora ofii sirreeffatee haadha ofii dhiifama gaafatee jireenya haadha isaanii isaan gammachiisuu, bareechisuu, midhaagsuu, haadha isaa kunuunsuu. Namoonni lubbuun jiru caarraa qaba. Haati keessan yoo lubbuun jiraattellee caarraa qabdan jechuudha. Garuu warroonni utuu haati keessan isin hawwitu, utuu haati keessan isin dheebottu, utuu haati keessan isin mil'attu, isin yaaddu, arguudhaaf isin hawwitu, isin jalaa ganda akiraatiin lufte, utuu gubattu ilaa yoo malqiyaamaa jiraatta. Deebisuu hin dandeessu ka. Uduu ardiin samii wali bututte haati kan kee sekendii takkaafiin sii deebi'uu hin dandeessu. Ati gizee qabdutti qooste waan ta'eef gaafa dhabde hawwiteetu hin argattu, bootteetu duuteetu siin deebitu jechuudha. Kana waan ta'eef jennaan haga haati kee jirtu abbaa feete yoo taate haadha keetitti hin qoosin. Darajaan haadhaa, sadarkaan haadhaa baay'ee guddoodha. Gaafa qabdutti boontee gaafa dhabde ammoo sekendi matakkaaf ol deebitee sagalee isii dhagayee jettee waagaa uduu kafalteellee argachuu waan hin dandeenyedha waan taateef jechuudha. Meeqa kam ka haadha isaa gaafa jirtutti boonee itti qoosee ka gaafa isiin ammoo daarul aakiraa deemte utuu gubatu jiraachaa jiru hagaarraa meeqa kam jechuudha. Sira kana ta'eefu haadha keessan hin dagatinaa. Aslii irraa baradhaa, fakkeenya godhadhaa. Jiruun duniyaa tun baay'ee xiqqoodha. Hammaan guddoo takkatti xiqqoodha. Duniyaan tuni amma keessa jirru guddoo nutti fakkaatti. Amma keessa jirru amma fayyaa qabnutti waan fayyaa dhabnu hin seenu, waan duniyaa tanarraa gallu hin seenu. Garuu aafjuudha. Utuu jirtu uf dhabda. Uduu kolfitu achitti hafta. Uduu deemtu utuu fiiddu achitti rafu. Baay'isnee of fuulduratti karoorsina. Dalagannee gaafa jirru kanaan goonee qabeenya irraan godhuudhaaf yaadna. Namni gaafa mana ijaarate alhamdulillah jedhee gammadee haadhaa fi abbaa isaa wajjin jiraachuudhaaf hin yaadu. Mana ijaarate yoo ka'e konkolaataa bituuf yaada. Konkolaataa bitee yoo ka'e waan biraa hojuudhaaf yaada. Karoorri keenya akkanatti nu jalaa fagaachaa deema. Haadha abbaa keenya asitti dagachaa deemta jechuudha. Yaadni nutti jiru hararaan nuti keessa jiru hararaa duniyaatiif yaada duniyaa guddisuudha malee yaada haadha keenyaa fi abbaa keenya gargaarree isaanii najaabayoodha du'aayii isaanii fudhachuudha keessa hin jirru. Karoora akkasiis hin qabnu, kanaas hin yaadnu. Peresentii xiqqaadha namni waan akkasii yaadu. Kanaan alatti namni haadhaaf abbaa isaa gara isaan jiran quba hin qabne hedduudha jechuudha. Ka gaafa isaan du'an awwaala isaanii hawiltii maal fakkaatuun ijaaruuf fiigu baay'eedha jechuudha. Akka waan haadha isaati sun deebitee awwaala inni irratti ijaaru san argitu jechuudha. Namoota hedduudha. Wannuma godhu dhabee bari seenayee bar namoota meeqa jechuudha. Kan awwaala haadha isaa hawiltiidhaan viillaa fakkeessee akkasitti midhaasu. Gubatarraa kaka'e gaafa jirtu waan gargaaruu dadhabeef gaafa lufte waan hin malle tokko gochuudhaaf deeman. Sila kana ta'eefu haadha keessan hamma jirtan dhaqqabadhaa, du'aa isaanii fudhadhaa. Namni du'aa haadha qabu eessattuu hin kufu, hin cabu, hin rakkatu. Rakkatullee ammoo salphatti keessaa baata waan ta'eefu jechuudha. Okay, barreeffamni asilii harmee koo dabalatee haawwota keenya gara daarul aakiraa nurraa deeman hunda rabbiin warra jannataa isaan haa godhu. Warra lubbuun jiran rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Walumaa galatti haadha keessan gargaaraa, haadha keessan irraa hin fagaatinaa, haadha keessan hin dagatinaa.
isiniin jedhaatiin dhaamsa isaa xumuratee jira. Maashaallah tabaarakallaa maqaan haadha kootii Hawwaadha. Ani harmee kootii ilma hangafaa waan ta'eef hawwii jedheenii waamaa ture. Harmeen koo anaaf haadha koo qofa osoo hin taane hiriyyaadha. Waan maatii keenya dhoksu hunda ishee mari'adha. Waan ta'uu yoo taate sirri jedha jabaadhu naan jetti. Waan hin taane yoo taate akka ani hin mufanne kokkolfiteetumani bira darbiti ture. Maal godha kaa jedhe haadhuma keenya hunda. Haati keenya dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo hangafaa haadhaaf hiriyyaa obboleessa abbaa duniyaa hunda ilmalle jechuudha. Ilmi hangafaa yookaan intalti hangafaa suni intala isaanii oduun taane hiriyyaa isaanii waa hunda isaaniiti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni qixa ilma hangafaa jaalatamullee hin jiru. Namni qixa intala hangafaa maatii keessatti jaalatamullee hin jiru. Akka waa hundatti laalti haadha abbaan isaanii hiriyyaa godhatanii obboleessa godhatanii ilmoonillee akkasuma jechuudha. Maaliidhaafuu jennaan hiriyyaa isaan godhatti obboleessa obboleettii isaan godhatti wanni isaan maatii ofii dhossan tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu jennaani rabbiin sabrii fi sabaata obsa hin dhumanne rabbi isaaf haa kennu. Nama jabaatee haadha isaatii seenaa waan gaarii hojjetu rabbi isa haa taasisu. Rabbiin obsa daangaa hin qabne isaallee kenne. Biyya inni hawwuun isa ga'ee nama haadha isaatii masgiida ijaaree madirasaa gaggaarii ijaaree itti gammadee hawaasnis itti boqatee itti baratee jedhu rabbi isaan haa taasisu. Masgiida tokko maqaa haadha isaatiin ijaaranii gaafa yookaan haadha keetii ta'ee abbaan fedhe maqaa abbaa feeteetiin nama sirraa daarul aakiraa deemeen utuu jirullee masgiida tokko gaafa ijaarte adada azaanni masgiida san keessatti ba'uun adada du'aayii masgiida san keessa godhamuun adada zikrii masgiida san keessatti godhamuun yaa waan akkas bareede yaa waan akkas jiruu namaa fi aakiraa namaallee bareeche utuu dandeenye hundi keenya masgiida ijaarannee madirasaa ijaarree keessatti waan gaarii haa baratanii keessatti waan gaarii haa dubbatanii kawantoonni garagaraa haamiin keessa hin jirre mana nyaataa mana daadhii mana farshoo haga banuu fi ijaaruuf deemnu utuu masgiida ijaarree achi keessatti guyyaa irraa zikri godhama du'aayii godhama rabbii yaadatama. Namni masgiida san seenu hundi nama masgiida san ijaaree du'aayii dungoone waan keessaa bahu hin fakkaatina. Du'aayiin du'a nama oolchiti. Du'aayiin akkaan bareeddi. Du'aayiin jireenya namaa hunda jijjiirti. Rabbii warra du'aayii haadha abbaa irratti jiraatu isin haa taasisu. Dogongorri yoo jiraate na hoffolchaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Amma viidiyootti aanu waliin deemnu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti du'aayiidhaan haadha asliis haadha nama hundaatu hin dagatinaa. Haadha keessaniin hangafee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Galatoomaa waan na dhageeffattaniif.